Sofware gamani salupumme ke ittidume tarrabayen ittikosa Imana dana mani soni di garrana puhirmita Aki ananna choppisa Barakenya yuba yajiru angela tikane kumachan Kanakkones mos nasifa Mikawa kanabine mo isabasa ittidafket porma wajin ittikolfa Barakenya yuba yajiru angela tikane kumachan Luba guddina tumsafa Mikawa kanabine mo isabasa ittidafket porma wajin ittikolfa Waldaan Oromoo biyya diyaasporaa keessatti erga hundeeffamee tureera. Atti wangeela dabarsuu irratti milkaa'aniiru jettanii amantu. Waggaan lakkoofsiseedhaa fi milkaa'ina sana wal bira yeroo qabdu rakkisaa. Waldoota diyaasporaa kana keessatti namoonni ijoollee isaanii waldaatti qabuu barbaadu hin dhama'u garuu baay'ee milkaa'uu hin dandeenye. Amma ijoollee keenya wajjiniin yeroo haasoftu ija sanaa fi caan sittaasaa yookaan immoo sanyii facaastuun tokko edeen sittaasaa yookaan immoo namni tokko gindii isaa qabatee gara booddeetti hin deebi'u akkamitti akkatti ijoolleetti himtu qabaachuu qabde kana. Siigalee nama gindii argee hin beekne, nama ija sanaa fi argee hin beekne, nama sanyii argee hin beekne, nama qotiisaa argee hin beekne, nama qotiyoo argee hin beekne, nama kanatti dubbatta sababii ta'ee fi kontekstii sanaa fiddee akka ijoolleetti mi'aawu gootee itti laachuun ijoolleen jireenya keenya duukaa bu'uun inni kun bal'aadha gaa waan jireenya kun keessa jiru wanti baay'ee yeroo ijoollee barsiistu konfiizii godhu jira. Communication skilliin tokko immoo akkataatti ijoollee taasisaa. Akka ijoolleen akka qaba beektaa aadaan ijoolleen biyya kanaa irratti guddatan akkuma itti wajjiniin haasoftu iyyuu akka qaba. Masajii salaattuu ergaa salaattuu sana duwwaallee utuu hin ta'in akkaataan itti haasoftu illee akka qaba. Aadaa biyya kanaa fi aadaa isa kan keetii walitti fiddee akka ijoolleetti mi'aawu gootee haasoftu mi'eessitee urgeessitee itti laata. Amma fakkeenyaaf sitti hima yoo wanni isaa dubbifanne namoonni baay'een biyya kanaa ijoollee isaanii waldaa warra adiitti geeffatu miti. Waldaa warra adiitti geessu. Warra kadhatu wajjiniinis warra amanu wajjinis warra namanne wajjinis akkaataa itti jiraatuudhaaf. Ingiliffaa dubbachuudhaaf dubbii waaqayyoo dubbachuun adda adda. Waldoonni tokko tokko ijoolleedhaaf luba ijoolleedhaaf qaxaranii hojjechiisaa jiru. Ani adiinis gurraachis diimaanis magaalli isaa barsiisu barumsa qulqulluu maalummaa waaqayyoof maalummaa ofii isaaniillee barachuu ofii keenya jaallatu taanaa waaqayyoo hin jaallatu. Akka ijoolleen kun immoo kallattii keessaa immoo hin baaneef akka keenyatti aadaa babbareedaa baay'ee qabu. Aadaa walii owwaachuu, aadaa nama guddaa kabajuu, aadaa walii isaanii kabajuu, fuudhaaf heeruma kan keessa kan jiru. Ijoolleen waldaa Oromoo diyaasporaa kana keessaatii erga barumsa isaanii kutaa 12ffaa fixanii deebi'anii waldaatti hin argaman. Ijoolleen yeroo 12 fixxu jireenya haaraa jalqabdi. Amma ijoolleen yeroo du'a gahidhattu achuma geenye walakkaa sa'aatiif deemina jettaa ataasa'uu jalqabda. Amma yoo walakkaa sa'aatiin taanee sa'aatii 2 sa'aatii 3 booddee ta'anis maal ammayyuu hafa naa urnaan jettamini kunoo sa'aatii 2 teenyefaa jedhu warra isaaniini. Eenii waraanaa gala. Garuu akka organizeeshinii akka dhaabbiitti dhufnee maal ta'a jennee utuu mari'atiin barri nurratti ture. Utuu walitti dhufnee mari'atiin. Akka luba waldaa kiristiyaanaa tokkootti akkasumas akka ogeessa fayyaa tokkootti maatii ijoollee maal gorsitu mee kanarratti? Ijoollee waan tokko yerootti himtu ani akkasitti hin guddadde kurraasiidhaan yookaan immoo mukukkulaan hin haxannaaddee as ga'e yeroo jettu ani kophee utuu hin kaatin kutaa 5 ga'e kutaa 6 ga'e yeroo jettu maaf hin kaattu siin jedhu. Nuyi akka maatiitti maal gochuu dandeenya? Akka waldaatti maal gochuu dandeenya? Akka naannoo keessa jiraannutti maal gochuu dandeenya? Akka biyya keessa jiraannutti maal gochuu dandeenya? Akka addunyaatti maal gochuu dandeenya? Amma yeroo tokko sitti immoo warra itti hammatee dubbisteetu hin yaadattu ijoollee. Namoonni ijoolleen keenya afaan keenyaatiin wangeela haa baratanii afaan keenya qofaatiin wangeela haa baratanii jedhan muraasni jiru. Afaan ofii beekuun afaan koo warra kan biraa beekuun iyyuu baay'ee dinqi. Mucaan koo anoonnoo kana hin jaallatu itti yeroo dhiistu gaaf tokko nyaati isa duwwaa yoo ta'e tan goota. Ijoolleen keenya bakka nu bu'u karaa baay'ee. Akka amantiitti garuu bakka nu bu'u jettee wanta sana utuu hin laatiin bakka si bu'uu hin danda'an. Kanaaf of jajjabeessuu irratti hojjechuun akka isaan bakka nu bu'aniif irratti hojjechuun baay'ee barbaachisaa dha yaada. Mee dhaamsa yoo qabaattan waldootaafis akkasumas namoota dhaggeeffachaa jiraniifis dhaamsa yoo qabaattan. Wantuma hundumaa wanta ijoollee barbaachisu beekna yoo jenne of gowwoomsina. Waldaan baay'een gurguramee waldaa bibbitananii
namatu dhaloota ittiin guddifnee bitachaa irra sila hambiraa ijaaruun nurra ture. Gooftaan dhibe, hafuura qulqulluu dhibe, ilma isaa dhibe. Waldaan immoo namni keessa hin jiru taanaan mana. Waldaa sana waldaa kan godhe argamuu keef argamuu hafuura Waaqayyo.